kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Aliyeetuuf nagaaf jaalalli araarri waaqayyo gooftaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtan akkam yoo kana geessan galanni waaqayyoof haa ta'u nama hundi bareeda. Egaa galanni waaqayyoof haa ta'u waggaa tokko guunnee jirra. Viidiyoon kun viidiyoo waggaa tokko guuteedha jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u wanti isaan dadhabu hin jiru waan ta'eef guyyaa irra akka nageenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Isinis immoo waaqayyo gooftaan lafa jirtanitti nagaaf jaalala isiniif haa baay'isu. Nagaan gara biyya keessanii akka galtan rabbiin qaba. Akka jirtanitti waaqayyo gooftaan isin waliin haa ta'u. Nagaan gara biyya keessanii isinaa fidu kadhadhaa. Wanti isaan dadhabu hin jiru waan ta'eef kadhannaa barbaachisa jechuudha. Waaqayyo kadhatan inni namaaf dhagaa waan ta'eef soomaa fi sagadaa jabaadhaa waaqayyo keessan kadhadhaa. Waaqayyo gooftaan wanti isaan dadhabu hin jiru isin jedhamaati waaqayyo.